maatii nam torbaatu kanarra gala kana qofaa miti amma manni toletti agartanii manni toletti agartanii kana gawaan irraa dubbatanii jiru manni nuti dubbata ko manni baliyan keenya keessatti amma walumaan dalayineetu wallayne malee waan takka waan ragachiisanii fi waan uffatanii akka kalleen qaban waan nyaatanii isaa akka kalleen qaban ormi kun akkama roobni itti godhaa roobuu nuti mana kana jalqabnee guyyaadhu waan akka kalleen qabanii akkanumatti barcaa keenya raawwanta dandeenyeetuma akkasumatti kan walitti qabnee amma ijaarree obboleeyyan keenya irraa qorqorroo tanaas walitti qabnee mukaas akkasumatti maal uffattan walitti qabnee akkasitti asii waan maqaa kaartoon hanga maadaabaraa uffatanitti maali obboleeyyan kiyya ni agartan akkaataa wanni kun itti jiran agartanii obboleeyyan keenya isaanis waa baatii torba shanitti hin dhalanne baatuma sagal keenya dhalatan sanirraa magaaluma takka keessa hojii jirra hanqam takka rahaa keessa akka jirru firaashin nu quuqeen hanqam takka firaasha akka adamataa jirru namoonni wal beekna please haa gargaarru nama maatii torbaatu kanarra gara gama bulchiinsa araddaa duwwaa lamaatiin ijoollee tana haa gargaarru maatii hedduu jira maatii kana kanarra kan rafaa jira nu barattoota faamilii walii rafaa jira kana laala obboleeyyan kiyya kana godhuudhaaf abbaa qabeenyaa ta'uu hin barbaachisu kun godhamuudhaaf abbaa qabeenyaa ta'uu hin barbaachisu onni gaarii qofa qabaachuu barbaachisa malee firaashii tokko qarshii 300 firaashii tokko obboleeyyan Meeshaa maal garta waa takka illee waan namni uffatu marxoo takkatti waan akkasii san faana ilaalu firra faanii akkuma irra fallaala as keessatti hamadayni lafa akkasii gubbaadhaa durga itti rooba dur itti roobaa ture amma mana toleef agartan mana bulchiinsa argatu waa lamaa tolcheef agartan malee duraan itti roobaati halkan dhaabbachaa qabbanaaf yaada gaan waan dubbaddu jiru kana ol mee dubbaddaa isin ijoollee uummata kana laalu jiraniif maal akka dhaamsa dabarsaaf wanti nuti dhaamsa dabarsinuuf akkuma yaannee lafaa kaanee jaarreef kanatti ammas waan uffatan waan afatan ittuma yaannee akkasi godhuufiitu nurra jiraata akkuma araddaa duwwaa lamaatii wajjin durataan araddaatis ni jira akkasumatti hawaasuma wajjin taane waan kanas godhuufi nurra jiraata wanni ijoollee as keessa jirtu barattoota warra kutaa 6 kutaa 7 kutaa 8 as keessa galama obboleeyyan kiyya warri ammaan tana nu laalaa jirtan dhuftanii qaamaan ummata kana laaluu dadhabdan araddaa duwwaa lamaa magaalaa hirnaa namni hin beekne hin jiru bilbila bulchaa araddaa duwwaa lamaa isiniif keenya adrees akkaawuntiin banamuuf deemti akkaawuntii san irratti deeggarsa godhaa maatii hedduu jira maatii kana rakkachaa jiranii maatii kana bira haa dhaabbannu maatii keenya ilmaan oromooti wal gargaaru haa qabnu haa wal gargaaru waan qabnu wal cinaa haa dhaabbannu isiniin jaa andhaamsa walii jettan jira hanga uummataa keenya walitti qabanneeti deeggarsa abbaa ardaatti isaanas gaafannee nu gargaaranii akkasitti waa hundaa'u hanga kana abdii keenyaan obboleeyyan keenya uummata keenyaa wajjin hangana goonee fi ammallee kana achitti habiraatis hedduu kana fakkaatu jira sanis ni goonaa kana olitti illee dalaynee abdii firraa qabna isinilleen hanga dandeessanitti bakka jirtanii akka nu deeggartanii nu gargaartanii isin barbaannaa. Namni egaa barata barattoota namni egaa jira. Nama sadii jira. Nama sadii jira. Torban keessaa nama sadii barata. Ati baratu? Ani baradhu adamatti. Okay. Ummanti maal daliidii ijoollee sana qallabdi? Dalagaa guyyaa tokko. Huccuu dhiiti. Garuu numa akkatti huccuu sana. Jechuun gaa guyyoon harkamu beekte akkuma harkame. Guyyaan akka inni nyaatan qonkoo. Kam godhan gaa qeeffachaa ta'uudha. Afalaa. Gaafa dhabanis agabummaa bulagaama akkam ta'a tokko illee bara tokko faan na bira achi bubbulaa tokko ibsaan tokko faan achi mucaa fayyaa wajjin ja'a akka isa rakkatoo taalaan ni beekna laal nuti ni beekna akkasumatti gaa jijjiiraatanii abdiin gaafa fuula duratti mootummaa fi gartee ollaanii fi lammiin teenya kanumatti oromoon teenya garaa walitti hin jabaattu akkasitti kan nu gargaartan haala barbaada akka nu gargaartaniif isin girateefan.